مكان هي ناهلي عبد الله عمري قياس فرشاني ده. Naahiliin dhalattee guddatte Yuunaayitid Isteetsi godina Minisoota keessatti. Afaanii fi aadaa ishee sirriitti beekti. Mee afaan Oromoo akkanatti bareechitee haasa'uudha. Sababni maali? Akkamiin baratte? Hoggoon ijoollee ta'e abbaa khiyyanaaf hime akkam ummaa khiyya dubbista yoo afaan biyya keetii hin beekne duba eegas ummaa khiyyana agarsiisee akkam afaan haasa'uun eegas amma ni beeka tole. Naahiliin aadaa Oromoo maal isaatu jibbamaa jetti. Oguu waan cufa jaalata aadaa Oromoo akkam hin feeritu duba. Hunda isaa jaalatte. Nyaata Oromoo baay'een jaalattu maalin? Hulbata hedduu yoo ugasitime hulbata ruuza fi foon nyaata waan cufa nyaata duba ummaa khiyya nyaata akka gaarii godhu beekti duba. Ati hin qarqaartaa? Yoo ugasitime amma nyaata godhu hin beeku duba huggu guddate ni beeka akkam godhan. Yaada qabda baruudha. Tole. Naahiliin barumsaanis jabduudha. Maal ta'uu feeta? Abbaa khiyyanaaf hime yoo ani akka isaa ta'u fedhe inshuraansii biizinesi isaa naaf kenname eegas ani lakki akkas hin tolu daaktara ta'uu fedhe yoo biyya kana keessa dale daaktara haa ta'u. Maaliif dhaaluun barbaanne egaa qarshii lafa argatte meenatti mi? Inni maallaqa hedduu ni godha waan isaa godhu fedhe duba bikka takka taa'uu hin feene. Inni hugguu ofiisa isaa keessa jira nama dhibba dubbisa guyyaa tokko keessa akkas naaf hin taane duba. Nama keenya gargaaru fedhe saniif daaktara ta'uu fedhe. Hugguu kolleeja deemee iskuula fixee daaktara ta'ee eegas biyya deema. Ijoollee biyya jira gargaaru. Saniif daaktara ta'uu fedhe. San dhugoonfachuudha waan ishii barbaachisu irrattis xiyyeeffachaati jirti. Ei malee fuudha hugguu iskuula keessa deeme. GPA khiyya it's 4.13 that's higher than 4.0. Discipline yoo qabde waan cufa godhu ni beekta saniif siif hima. Hugguu ani iskuula deema iskuula saa torba eegala saa lama fixame. Hugguu mana deeme homeworkii khiyya eegala saa torba fixa saa shannaaf fuudha. Yoo hard work goote waan cufa siif bareechisa. Yuunaayitid Isteetsi godina Minisoota keessatti afaanii fi aadaa ishee sirriitti beekti. Mee afaan Oromoo akkanatti bareechitee haasa'uudha. Sababni maali? Akkamiin baratte? Hoggoon ijoollee ta'e abbaa khiyyanaaf hime.